መስቀልን በመስቀሉ ገደለ። ሎላ ፈኖ isaatiin ajjeese. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Umrii keenya irratti guyyaa har'aa kana nuuf dabalee ayyaana fannoo isaa akka kabajnuuf Waaqayyo Gooftaan nuuf eeyyamee guyyaa kanaan kan nu ga'ee Waaqni keenya Fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos Alfaa fi Omeegaa kan ta'e, kalee kan ture, har'as kan jiraatu, gara fuulduraattis kan jiraatu, baraan kan hin daangofne, ulfinnii fi galanni isaaf haa ta'u. Isa biraa kan hin hafne, daawitii jireenya keenyaa taatee kan argamte, qulqulleettii haati teenya, giftiin teenya dubaroo Maariyaam kan ulfaatte fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Ergamoonni Waaqayyoo ol teessoo isaa irratti qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu jedhanii Waaqayyoon kan galateeffatan, yeroo hundumaa eeggumsa isaaniitiin nurraa gargar kan hin baane, kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Qulqulloonni, wareegamtoonni, abbootiin, haadholiin akkaataa kennaa fi Waaqayyoon isaan kabajetti kan kabajamanii fi kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos caalchisee kan isin jaalatu, kennaa guyyaa jimaataa qulqulleettii haadha Gooftaa giftii teenya dubaroo Maariyaam kan taatan, nagaa Waaqayyootiin nagaan sin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam turtanii? Akkamiin yoo nageessan? Amiin. Akka baay'ina cubbuu keenyaa fi akka daddarbaa qaama keenyaatti osoo nutti hin lakkaa'iniif, osoo nutti hin dheekkamin, Waaqayyo Gooftaan Abbaan araaraa, Abbaan dhiifama isaatiin guyyaa kanaan kan nu ga'ee, maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Egaa fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo yoo ta'e, mata duree barnoota keenyaa godhannee kan ilaallu ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Efesoon barreesse boqonnaa 2:16 sagalee jiru fudhannee waliin barannaa. Waaqayyo Gooftaan dursee raajotaaf, lubootaaf, qulqullootaaf kennaa hafuuraa isaaniif laatee sagalee isaa akka lallaban isaan taasisee, ana mucaa isaa cubbamaa kana irra bulee sagalee isaa akka dabarsuu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 2:16 irratti lola fannoo isaatiin ajjeesee sagalee jedhu arganna. Egaa akkuma beekamu maatiiwwan Waaqayyoo, bara araaraa bara 2014 xumurree yookaan bara Maatiyos xumurree bara Maarqos geenyee, bara Maarqos irraa immoo bara Luqaasitti ceenee jirra. Bara Luqaas keessatti ceenee ayyaanni guyyaa har'aa irraa kaafnee kabajnu ayyaana daamaraa yookaaniif immoo ayyaana ifa fannoo Gooftaa jennee kan kabajnudha. Kanaaf hundumti keessanuu baga ayyaana ifa fannoo Gooftaatiin isin ga'e jechaa qulqulluu Phaawulos ergaa warra Efesooniif barreesse boqonnaa 2:11 irraa kaafnee innaa dubbifnu
isin warroonni Ahizaabaa yaadamee dursaa seera fooniitiin turtanii sana keessattis hin garrafamne yookaaniif immoo kittaannaa hin taasifanne jechuudhaan Israa'eloonni isin ceephessaa turaniiru. Israa'eloonni kittaannaa kittaannachuudhaan ijoollee Waaqayyoo ta'aniiru. Isin garuu kittaannaa waan hin kittaannanneef ijoollee Waaqayyoo ta'uu irraatii adda baataniirtu. Inni kunis hojii foonii, hojii harka namaatiin raawwatamuudha. Kanaan Kiristoos irraa gargar baatanii turtan. Waaqayyo uumaa keessan irraa gargar baatanii turtanii. Kanaanis Waaqayyoon hin beektanii ittiin jedheetoo jalqaba. Kanaafi isin seera kanaaf keessummoota hin turre. Isin dhugumatti keessummoota hin turreeyyiidha. Maaliif Waaqayyoon beekuudhaaf keessummoota turan dhugaadha. Waaqayyoonis hin beekan turan. Amma garuu isa duraan Waaqayyoon osoo hin beekin hafanii sababa kittaannaatiin Waaqayyo irraa gargar ba'anii Israa'elii fi Ahizaabota jedhamuudhaan waamamaa turan. Amma Kiristoosiin isin dhiyaattanii jirtu, isin warroonni fagaattan suni. Iyyasuus Kiristoosiin dhiiga isaatiin dhiyaattanii jirtu. Kanaaf isinis Ahizaabota kan jedhamtan Israa'eloota wajjin tokkummaa argattanii jirtu jechuudhaan seenaa Ahizaabonni fi Israa'eloonni ittiin gargar bahaa turan kaasee seenessa. Egaa saba Waaqayyoo kana dura akka Abrahaamiif kennametti Abrahaam ijoollee Waaqayyoo jechuudhaan Ahizaabota yookaaniif immoo warroota hin amanne irraa adda baasaa kan ture kittaannaa kittaanuudhaan jechuudha. Warroonni kittaanaman ijoollee Waaqayyoo innaa ta'an, warroonni hin kittaannamne immoo ijoollee Waaqayyoo akka hin taane, Waaqayyoon kan hin beekne, Waaqayyoof kan hin jilbeeffanne, Waaqayyoof kan hin bitamne turan. Kanaan adda baasaa ture. Innis fakkeenya kakuu haaraatti, fakkeenya cuuphaa, akkasumas fakkeenya dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin Ahizaabonnii fi amantoonni tokko ta'uu isaanii as keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafi gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufee addunyaa kanarratti hojiiwwan waaqummaa isaa hojjechaa eega tureen boodatti kaayyoon dhufaatii isaa addunyaa nagaa dhabde tana, addunyaa wal qoqqoodde tana, addunyaa waliif hin abboomamne tana, addunyaa jaalala dhabde kana jaalala laatee fi tokkummaa laatee fi tokko taasisee fayyina akka argattuuf waan dhufeef addunyaan tun immoo tokko ta'uu kan dandeessu yookaniif immoo uummanni addunyaa kana keessa jiraatan Ahizaabii fi Hizb yookaan Ahizaaba kanneen hin amannee fi amanan jedhamanii kan wal qoqqoodaa turan sana inni hundumaaf waan dhufeef hundumaayyuu dhiiga isaatiin tokko taasisee gara jireenyaatti isaan fidee lola qaama lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture sana utubaa girgiddaa qaamota kana lamaan gidduu ture sana
balleessuudhaaf guyyaa jimaataa ofii isaatiif fannoorra oolee foon isaa kutee dhiiga isaa dhangalaasee lola kanaa fannoo isaatiin barbadeessuu danda'eera. Ulfinniif galanni isaaf haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti fannoon akka abaarsaatti kan ilaallamu yoo ta'u, namni tokko badii yoo raawwate, namni tokko seera yoo cabse addabaabaayii irratti fannoon qophaa'ee fannoon gatii adabbii ta'ee kan laatame ture. Namni badii hojjete, namni yakka hojjete kan ittiin adabamu fannoodhaan ture. Inni sun bara kakuu keessatti adabbiidhaaf kan qophaa'e yoo ta'e iyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo kana booda dhalli namaa fannifamuun isaaf hin ta'u. Inni fannifamu yoo jiraate abaaramaadha. Inni fannisus akkasuma jechuudha. Kanaafi fannoon faajjii nageenyaa, faajjii tokkummaa, faajjii jaalalaa, faajjii araaraa ta'ee akka kenname gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Kanaaf kana booda fannoodhaan namni hin ajjeefamu. Fayyisaa addunyaa kan ta'e, addunyaa kana kan uume, addunyaa kanas dabarsee bara baraaf inni jiraatu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee lola hunduma gidduutti uumame sana balleesseera waan ta'eef. Dhalli namaa Waaqayyo wajjin wal lolee ture. Dhalli namaa ergamoota isaa wajjin wal lolee ture. Dhalli namaa walii isaatiin wal lolee ture. Dhalli namaa ofii isaatiin mataa isaatiin wal dhabee ture, wal lolee ture jechuudha. Kan immoo araarri kan bu'e, nageenyi kan bu'e guyyaa jimaataa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee fannoon mallattoo nageenyaa yookaaniif immoo faajjii nageenyaa ta'ee kennamee jira jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo fannoon kakuu haaraa keessatti haala kanaan kennameera. Kakuu moofaa keessattis abbootiin innaa fakkeenya fannoo taasisan ni argina. Isaan keessaas qabxiilee muraasa kaafnee gara bara kakuu haaraatti dhufnee fannoon barbaachisaadha moo barbaachisaa miti kan jedhu ilaalla. Mee gara kakuu moofaatti yoo deebinu fannoon uumama wajjin kan wal qabate addunyaa kanarratti mallattoo fannoo hedduu kan ta'an ni argina jechuudha. Kanas seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irratti yoo dubbifnu, egaa akkuma beekamu ijoollee Addaam kan ta'an Aabeelii fi Qaayeel obboleewwan akka wal ajjeesan ni argina. Kanaaf immoo Qaayeel Aabeeliin ajjeesee innaa Waaqayyoon Aabeel eessa jira obboleessi kee jedhee Qaayeliin gaafatetti, ani tiksee obboleessa kootiiti jedhee innaa jedhutti Qaayel dhiiga dhangalaasee waan jiruuf, lubbuu baasee waan jiruuf Waaqayyoon dhiiga Aabeel si harkaatiin barbaada. bara baraፍ ተቅበዝባዥ ትሆናለህ፣ ለዘመናት ተቅበዝባዥ ሆነ ትኖራለህ ብሎት ነበር። bara baraaf joortuu taataa ittiin jedhee ture. Kanaafi Qaa'eelis egaa dhugaadhaa ani si yakkeera balleessan jiras, kanaafi ani bara baraaf joortuu ta'een jiraadha, namoonni na argan hundumti isaaniyyuu na ajjeesu jedhee innaa inni murtee du'aaf itti murteessutti, Waaqayyo gooftaan immoo namni kamiyyuu Qaa'eeliin akka hin ajjeefne mallattoo fannoo Qaa'eeliif kennee ture. Mallattoo fannoo Qaa'eeliif kennee ture jechuudha. Innaa sanarraatii jalqabee mallattoon fannoo tureera jechuudha saba Waaqayyo. Inni biraa ilma Abrahaam kan ta'e tokkichi ilma isaa Yisaaq aarsaadhaaf innaa dhiyaatutti, innaa aarsaadhaaf gara gaara Mooriyaaf deemutti muka aarsan ittiin gubatu Yisaaq baatee ture.
Inni kunis fakkeenya fannootii jedhanii abbootiin ni fakkeessuuni jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 6 irratti innaa dubbistan ni argattu jechuudha. Akkasuma qulqulluu abbaan keenya Yaaqoob finoota loozaatti fannoo warqii mul'ataan argee ture. Inni kun lafaa kaasee hanga samiitti kan diriirfame fannoo warqee argee ture. Inni kunis fakkeenya fannooti jedhanii abbootiin nutti himu jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 12 irratti. Inni biroo abbaan keenya qulqulluu Yaaqoob ijoollee Yoosefii haalli inni ittiin eebbise fakkeenya fannoo akka ta'e seera bahuu dhufama seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 14 irratti barreeffame ni arganna jechuudha. Inni biraa raajichi Musee ummata Israa'el inni gaggeessaa ture galaana Eertiraa uleen ittiin qoodee ummata Israa'el ceesise sun fakkeenya fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e ammas akka fakkeenyaatti kaasanii ni dubbatu. Seera bahuu boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irratti ni arganna jechuudha. Egaa kanaaf immoo ummanni Israa'el Waaqayyoon innaa gaddisiisanii Waaqayyoon dheekkamsa isaanitti buusee innaa ture sanatti Museedhaanii naasii bofaa hojjedhuutii muka irratti fannisii fi ittiin jedhee ummanni Israa'el isa sana ilaalanii akka fayyina argatan ni hubanna. Inni kunis fakkeenya fannoo akka ta'e seera bahuu 21 lakkoofsa 8 irratti kan argannu ta'a jechuudha. Seera lakkoofsaa dhiifama. Inni biroo qulqulluu abbaan keenya Daawit fageessee gara fuulduraatitti waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos innaa dubbatu Yesuus Kiristoos gara fuulduraatitti dhufee warroota isa duuka bu'anii fi warroota isa amananii fi isatti abdii godhatanii jiraataniif diina harkaa kan ittiin bahuu danda'an diinas kan ittiin injifachuu danda'an mallattoo kan ta'e ni laattaafi jedhee faarsaasaa 59 lakkoofsa 4 irratti ni dubbata jechuudha. ለሚፈሩ ቀስት ከቀስትም ያመልጡ ዘንድ ምልክትን ሰጠሃቸው ብሎ ይናገራል። ለሚፈሩ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን አውቀው ለሚፈሩ ለሚታዘዙለት ለሚገዙለት ዕለት ዕለት ምስጋናን ለሚያቀርቡለት ከጥፋትና ከቀስቱ ከጠላት ቀስት የሚድኑበትን ዲያብሎስን ድል የሚነሱበትን ዕፀ መስቀሉን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በቀራንዮ አደባባይ ተሰቅሎ ለሰው ልጅ አርማ መዳኛ ድል መንሻ የሆነውን መስቀል እንደሚሰጥ አርቆ ይናገር ነበር በድብቅ ምስጢር ማለት ነው። ዛሬ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገሃድ በዚች ዓለም ላይ ተመላልሶ ቀኑ ሲደርስ በዕለተ ዓርብ ተሰቅሎ በመስቀል ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ሰጥቶ አሕዛብና ሕዝብን አንድ ያደረገበት ይሄ ቅዱስ መስቀል እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። ከናፊ ኤጋ ሀላ ከናን ከኩ ሞፋ ኬሰቲ ፈኬኛ ፈኖ ታኒ ከኔን ኤራማ ቱረን ጅሩ jechuudha. Isaan kunniin ija ministirii tiin ilaalamanii kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatitti dhufee waadaa abbaa keenya Addaamiif gale sana raawwachuudhaaf inni dhufee waadan sun dhalachuu isaatiin miti jechuudha kan raawwatame. Waadan fayyinaa, waadan nageenyaa, waadan jaalalaa, waadan araaraa kan raawwatame guyyaa jimaataa fannoo irra oolee innaa dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa dabarse sana addunyaan tun dhiiga isaatiin maal taateerti? Fayyiteerti jechuudha. Kanaaf abbaa keenya Abrahaam mucaa isaa aarsaa innaa dhiyeessutti bar
mucaa kee aarsaa godhii naaf dhiyeessedhee inni na qaluudhaaf jedhutti addunyaan kun dhiiga ilma keetiitiin fayyuu hin dandeessu. Addunyaan kun dhiiga ilma keetiitiin nageenya argachuu hin dandeessu. Addunyaan kun dhiiga ilma keetiitiin fayyina argachuu hin dandeessu. Araarri bu'uu hin danda'u. Tokkummaanis dhiiga mucaa keetiitiin miti. Kanaaf addunyaan tun tokkummaa kan argattu, jaalala kan argattu, nageenya kan argattu, araarri kan bu'u dhiiga tokkicha ilma Waaqayyoo isa samii irraa bu'ee gadaamessa qulqulleetti haadha keenya giiftii keenya dubaroo Maariyaam irraa bulee gara addunyaa kanaatitti dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka ta'e ni hubanna. Kanaaf kaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatitti dhufee waldhabdii Ahizaabotaa fi Israa'eloota gidduutti turee fi akkasumas namaa fi ergamoota gidduu Waaqayyoo fi nama gidduutti nama mataa isaa fi walii isaatiin gidduutti ture sana guyyaa jimaataa fannoo irra oolee lola nu gidduutti ture sana barbadeessuu danda'eera. Ulfinnii fi galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf kaa har'aa namoonni baay'een fannoon hin barbaachisu jechuudhaan isa fannifame duwwaa namoonni amanuudhaaf yaalan jiru jechuudha. Inni kun soba saba Waaqayyoo hin dogongorinaa, hin burjaaja'inaa. Maaliif isa fannifame duwwaa amannee isa itti fannifame sana aarmaa nageenyaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa nuuf laate sana gatuun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaafis qulqulluu abbaan keenya Phaawulos ergaa warra Qorontosiif barreesse tokkoffaa boqonnaa 1:17 irraa kaafnee innaa dubbifnu የክርስቶስን መስቀል ከንቱ እንዳናደርግ እያለ ይናገራል። ፈኖ ጎፍታ keenya ኢየሱስ ክርስቶስ akkasumaan gatii kan hin baafne goone akka hin ilaalle akkasittiin akka hin fudhanne waa'een fannoodhaa namoota badaniif sinfinnaadha yookaan immoo gowwummaadha. Nu'iin warroota fayyinuuf garuu humna Waaqayyoodhaa jedha. Nuuf warroota fayyinuuf maalidhaa? Humna Waaqayyoodha. Kanaaf diinni keenya Daabiloos kan irratti injifatame, diinni keenya Daabiloos kan ittiin mo'ame fannoodhaani. Kanaaf nuyi warroota fannoodhaaf kabaja kenninuuf, fannoodhaaf sagada kabajaa laannuuf, fannoon humna keenya, fannoon jabina keenya, fannoon waa hunda keenya. Kanaaf immoo gowwummaa akka hin taane beeknee fannoo guyyaa guyyaatti baannee deddeebi'uu akka qabnu macaafa qulqulluu keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dubbateera. Kanas wangeela Maatiyos boqonnaa 16:24 irratti innaa dubbifnu isin na duuka bu'uu barbaaddu taanaan guyyaa guyyaatti ofii keessan gana fannoo baadhaatii na duuka bu'aadha. Fannoo baadhaatii na duuka bu'aa. Kana immoo kallattii biraatiin ennaa hiikannee argina saba Waaqayyoo. Inni fannoo baadhaatii na duuka bu'aa jedhee gidiraa qorumsa waa'ee ofii keessanii dhiisaatii qorumsa gidiraa baadhaatii na duuka bu'aa laphee keessanitti kan jedhudha. Warroonni jedhan jiru burjaajessuudhaaf warroonni yaala warroonni hin galleef jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhugumatti gatii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf kaffale sana laphee keenya keessatti qabannee oolmaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf oole dhiiga inni nuuf dhangalaase lubbuu inni nuuf dabarse fannoo irratti yaadannee isa inni nuuf oole sanaaf fannoo inni ittiin diina keenya Yesuus Kiristoos nuuf moo'ee anaaf isiniif immoo garbummaa jalaa nu baasee bilisummaa nuuf kenne dukkana jalaa gara ifaatti nu baase isa diinni ittiin qaxaqqaxame sana guyyaa guyyaatti baannee diina keenya akka ittiin mo'annu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf laateeraatii kana haala kanaan hubachuu dirqama ta'a. Ammas wangeela Maarqos boqonnaa 8:34 Luuqaas 9:23 irrattis haala wal fakkaataa ta'een waa'ee fannoo guyyaa guyyaatti
kan na jaalatu yoo jiraate ofiisaa haa ganu, fannoos baatee na duukaa haa bu'u jedheera. Kanaaf fannoon nuuf warroota itti amannuuf humna keenyaadha, jabina keenyaadha. Kana beekneetoo ittiin deddeebi'uudha qabna jechuudha. Fannoodhaan diina keenya diiyaabiloosiin ni injifannaa jechuudha. Egaa waa'ee fannoo hamma kana eega jennee, fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos du'aa kaasaa tureera. Jaama banaa turee jira. Gubaadhaa qajeelchaa turee jira jechuudha. Haala kanaan fannoon gooftaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhiigni isaa waan irratti dhangala'eef kana hojjechaa ennaa turutti Ahzaabonni hordoftoota isaa kan ta'an, duuka buutota isaa kan ta'an hawaariyaatota sagalee isaa lallabuu isaaniitiif baay'ee reebaa, dararaa, ajjeesaa, hidhaa akka turan ni yaadanna jechuudha. Kana gochaa turanii garuu isaan ajjeesanis, isaan dararanis, isaan balleessan, isaan hidhanis raajii fannoon hojjetu dhaabsisuu hin dandeenye. Kanaaf immoo gidiraadhaan guuttamanii tokkummaa godhatanii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos balleessuudha. Shiftoonni isa irratti fannifaman sana waliin fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa addunyaan ittiin fayyite, isa addunyaan bilisummaa ittiin argatteef nageenya ittiin argatte awwaaluudhaaf marii taasisanii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal godhanii awwaalanii, kanaanis tokkummaa uummatanii waggaa 300 oliif iddoo sanatti gataan xuraawaan akka irratti gatamu taasisuudhaan tulluu yookaaniif immoo gaara baay'ee dheeraa ta'e akka uumamu taasisanii kanaan tokkummaa'uu danda'aniiru jechuudha. Kanaaf fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos awwaalamee hafuun waan hin taaneef addunyaan kun kan ittiin diina mo'achuu dandeessu humna gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ittiin arganne tokko fannoodhaan waan ta'eef karaa qulqulleettii Elleeniitiin halkan walakkaa bifa mul'ataatiin waa'een fannoo guyyaa guyyaatti kan ishee dhiphisaa ture. Gara Aragaawii Kiraakoosiin gorsa isaatiin, qajeelchummaa isaatiin fannoo baasisuudhaaf haadha Qosxanxinos kan taate, akkasumas gargaarsa qulqulluu Mikaa'eliitiin daamaraa dammarsiiftee ixaana daamaraa sanitti naqxee aarri ixaana sanaa iddoo fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti awwaalame akka ishee akeeku waan hubatteef guyyaa har'aa yookaan fulbaana 16 luboota hunduma isaaniiyyuu hiriirsiftee daamaraa dammarsiiftee ixaana itti naquudhaan kadhannaa taasiftee innaa daamaraan qabsiifamuu akkuma itti mul'ate aarri ixaana sanaa gara samiitti ol ba'ee gadi deebi'uudhaan fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif sagadee iddoo fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti argamu akeekuu danda'eera. Ulfinnii fi galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyoo haala kanaan qulqullittii Elleeniin iddoo fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti awwaalame argattee fulbaana 17 qoffaaroon jalqabamee bitootessa 10 fannoon gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos argamee innis kan dhukkubsatan irra godhamee fayyisuu danda'eera, du'aa kaasuu danda'eera. Haala kanaanis fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo kabajaa taa'ee
Ahizaaboonni isa hinaaffaadhaan awwaalan sun fayyina uummatoota Waaqayyoon amananiif laachaa araajii adda ta'e hojjechaa turuudhaan waggaa 10 booda wal galtee taasisaniin fannoon gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesus Kiristoos harki mirgaa irratti fannifame gara qulqulluu abbaa keenyaa Daawitiin gara biyya keenyaa dhufuudhaan qulqulluu abbaa keenya Daawit karaatti gaangee isaanii irraa kufanii du'anis fannoo koo iddoo fannoo ta'e kaa'ii jechuudhaan karaa Aatsee Zara Yaa'aqoobiin fannoon gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesus Kiristoos Itoophiyaa kallattii hundaan naanna'ee ega eebbiseen boodatti gisheen dabra karbee taa'uudhaan beeta maqdasiin ijaaramee fi hanga ammaatitti raajii adda ta'e hojjechaa namoota dhukkubsatan fayyisaa, jaamaan akka ilaalu taasisaa, gobaadhaan akka qajeelu taasisaa, tajaajila isaa kennaatii jira waan ta'eef. Kanaaf saba Waaqayyoo haala kanaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo guyyaa fannoon itti argame waan ta'eef haala adda ta'een damaraa dammarsiifteetu maal gootii ayyaana fannoo kana ni kabajji. Fannoo aarmaa keenya mallattoo keenyaadha. Fannoodhaan alatti fannoo gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin alatti nuti kan duuka buunu yookaniif immoo kan abdii godhannu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf qulqulluu Phaawulos ergaa isaa warra Galaatiyaadhaaf barreesse boqonnaa 6:14 irratti እኔ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንጂ በሌላ አልመካም kan jedhe. Ani garuu fannoo gooftaa koo Yesus Kiristoosiin alatti kan biraatiif hin jilbiifadhu, kan biraa abdii hin godhadhu jedhe saba Waaqayyoo har'a. Meeqa keenyatu fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesus Kiristoos abdii godhachuu caalaatti baandiraa bu'aa hin qabne qusaawii kan ta'e kan fayyinni ittiin hin laatamneef iddoo kenninee lubbuu namoota baay'ee balleessina. Hundumti keenyayyuu seeraan xiinxallee haa ilaallu saba Waaqayyoo. Nuti kan ittiin gaggeeffamnu kan abdii godhannu yoo jiraate baandiraa biti. Har'a ammaa faashina ta'e kaleessa baandiraa Itoophiyaa mootonni durii ittiin beekamaa turte macaafa qulqulluu irratti caqafamee jiraatus isa santu mana amantaa keenya keessa ture. Har'a ammoo morka ta'e alaabaan yookaan baandiraan abbaa gadaa manneen amantaa Oromiyaa keessa jiran keessumattuu baandiraa abbaa gadaatiin innaa shabarraqanii halluu kanaan dibaman ni argina. Kuni maal agarsiisa saba Waaqayyoo? Of haa ilaallu. Kan fayyinni ittiin argame, kan nageenyi ittiin bu'e, kan tokkummaa ittiin arganne, hundumti keenya kan ittiin tokko taane, Waaqayyo wajjin kan ittiin araaramne, dhiigni gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan irratti dhangala'e fannoo gooftaa keenyatti. Baandiraa miti yookaan immoo alaabaa miti jechuudha. Kanaaf ariifanna? Maaliif kaleessa dogongora ture sana har'a immoo nuti dogongora biraa hojjechuudhaaf maaliif deddeebina? Kanaaf saba Waaqayyoo hundumti keenyayyuu isa kana xiinxallee ilaallee mallattoon hunda keenyaa fannoo gooftaa keenya Yesus Kiristoos ta'uusaa amannee kanaan akka deddeebinu beekuu danda'u qabna jechuudha. Isa lolli ittiin ajjeefame fannoo gooftaa keenya Yesus Kiristoos waan ta'eef. Lola
ፈኖሳቲን አጀሰ፣ ጥልን በመስቀሉ ገደለ። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና ከክብር ዙፋኑ ወደዚች ዓለም የመጣበት ዓላማ ዋነኛው አዳም ከክብሩ ተባሮ ተዋርዶ በነበረበት ጊዜ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎት ነበርና ያንን ድነት የሰው ልጅ ከራሱ ጋር፣ የሰው ልጅን ከመላእክት ጋር፣ የሰው ልጅ ራሱ ከራሱ ጋር ተጣልቶ ነበርና ዓለም ሁሉ እርስ በርስ ተጣልተዋልና ይሄንን ለማስታረቅ እግዚአብሔር አምላክ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ወልድ ተወለደ። ይሄ ድነት የሚገኘው ደግሞ በዕለተ ዓርብ ነው። ዕለተ ዓርብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ደሙን አፍስሶ ነፍሱን እስከሚሰጠን ድረስ ይቺ ዓለም አልዳነችም። ይቺ ዓለም ሰላም አላገኘችም። ይቺ ዓለም አንድ አልሆነችም ነበርና ይሄንን ለመስጠት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ ተሰቅሏል። ለዕፀ መስቀሉ ምሳሌ የሆኑት ደግሞ በብሉይ ኪዳን በተለያዩ መጻሕፍቶች ተጽፎ እናገኛቸዋለን። እነዚህን ለምሳሌ ያክል ብናነሳ አቤልና ቃየል በቅናት ተገዳድለው ነበርና ቃየል አቤልን በገደለ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የአቤልን ደም ካንተ እፈልጋለሁ ብሎት ነበር። ታዲያ በዚህን ጊዜ አቤል ንጹሕ ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር ቃየልን ሊበቀለው አሰበ። እንግዳውስ እኔ አጥፍቻለሁ፣ በድያለሁ፣ ለዘላለም ዕድሜ ሙሉ ተቅበዝባዥ ሆኜ ሊኖር ነው ወይ ብሎ ቃየል በልቡ አሰበ፣ ተናገረም። ያገኘኝ ሰው ሁሉ ይገለኛል ብሎም አሰበ ቃየል። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሩህሩህ አምላክ ስለሆነ በንስሐ ይመለስ ዘንድ እንደሆነ በእጅ ሰው እንዳይገደል፣ በሰው እጅ እንዳይገደል፣ ማንም ሰው እንዳይገለው አርማ የሆነውን የመስቀል ምልክት ሰጥቶት ነበር። አንደኛው ይሄ ነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ የምናገኘው። ሁለተኛው የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ ለመሰዋት ወደ ሞሪያ በሚሄድበት ጊዜ መሰዊያው የሚቃጠልበትን እንጨት ተሸክሞ ነበርና ይሄም የመስቀል ምሳሌ ነው ብለው አባቶቻችን በምሳሌ ይናገራሉ። በዚህ ዘፍጥረት 22:6 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ሌላው ቅዱስ አባታችን ያዕቆብ ያያት የወርቅ መሰላል የመስቀል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እንደሆነ አሁንም እናገኛለን። ዘፍጥረት 28:12 ላይ እናገኘዋለን። ያዕቆብ የዮሴፍ ልጆችን የባረከበት መንገድ የመስቀል ምልክት እንደሆነ አሁንም እናገኘዋለን። ዘፍጥረት 48:14 ላይ አባታችን ቅዱስ ሙሴም ባሕረ ኤርትራን ያካፈለበት በትረ ሙሴ የተባለችው እችም የመስቀሉ ምልክት እንደሆነች ዘጸአት 14:15 ላይ እናገኛለን። የናሱ እባብ የተሰቀለበት እንጨትም የመስቀሉ ምልክት መሆኗን ዘኍልቍ 21:8 ላይ እናገኛለን። ከዚህ የሚበልጥ ግን ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በዓይነ መነጽር አይቶ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እሱን ለሚከተሉት፣ እሱን ለሚያምኑት ለጠላት ድል መንሻ የሆነውን ቅዱስ መስቀሉን እንደሚሰጠን ሲያበስረን አርቆ ስናገር፣ በምስጢር ስናገር ለሚፈሩ ከቀስትም ያመልጡ ዘንድ ምልክትን ሰጠሃቸው ብሎ ይናገራል። ይህ ምንድነው? ምልክትን ሰጠሃቸው ያለው የሱ ተከታዮች የሆኑት ሁሉ የመዳኛቸው ምልክት፣ የድል መንሻቸው ምልክት፣ የዲያብሎስ ማሳፈሪያ ምልክት የሆነው ቅዱስ መስቀሉ በዕለተ ዓርብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ እንደሚሰጠን የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። ታዲያ በአዲስ ኪዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገሃድ በዕለተ ዓርብ
ተሰቅሎ ደሙን አፍሶበት ስጋውን ቆርሶበት ሕይወቱን አሳልፎ ጥንተ ጠላታችን የሆነውን ዲያብሎስን ድል ነስቶ ዓለም አንድ የሆነችበት አሕዛብና ሕዝብ አንድ የሆኑበት ሰውና መላእክት አንድ የሆኑበት የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀበት ሰላም የወረደበት ኃይል ያገኘንበት ቅዱስ ዕፀ መስቀል ነውና ይህ ለኛ ኃይላችን ነው፣ ለኛ ቤዛችን ነው፣ ለኛ መመኪያችን ነው። ይሄ ሞኝነት ነው ብለው የሚያስቡት አንዳንዶች ስላሉ እኛ በነሱ እንዳንሸወድ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄ ሞኝነት እንዳልሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ በጻፈው በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ የክርስቶስ መስቀሉን ከንቱ እንዳናደርግ እያለ ይናገራል። ከንቱ እንዳናደርግ ዝም ብሎ እንዳልሆነ በከንቱ እንዳንመለከት እንደ ሞኝነት እንዳናይ አጥብቆ ይነግረናል። ለዚህም ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል፣ የመስቀሉ ነገር በሚጠፉ ሰዎች ዘንድ ስንፍና ነው ወይም ሞኝነት ነው፣ ለምንድን ለኛ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እውነት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ለኛ ኃይላችን ነው፣ ለኛ መመካችን ነው፣ ለኛ ጠላታችን ድል መንሻችን ነው እና ይሄንን ማመን ያስፈልጋል። አሁንም በገላትያ 6:14 ላይ እኔ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንጂ በሌላ አልመካም እያለ ይናገራል። በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መመካት እንዳለብን በሌላ መመካት እንደሌለብን ዛሬማ ፉክክር ነገር ሆኖ በፊት ቤተክርስቲያናችን ውስጥ የሚሰራውን ስራ ባንዲራ በሌላ ተክተን በቅያሬ በባንዲራ የምንመካ ብዙ ሰዎች አለን። አብሶ በኦሮሚያ ክልል ላይ ቤተክርስቲያናትን ሁላ የአባገዳ ባንዲራ ቀለም ቀብተን እኛም እንደዛ እያደረገን ከዚህ በፊት የነበረውን ስህተት እኛም እየደገምን ከመስቀሉ ይልቅ ለባንዲራው ለማይጠቅም ነገር ጊዜ እየሰጠን እዚህ ላይ የምንጣላ ሰዎች አለን። እዚህ ላይ የሰው ደም የሚፈስ ብዙ ሰዎች አለን። ይሄንን ማወቅ መቻል አለብን። በቃ እኛ የምንመካው ነገር ቢኖር የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነውና ይሄንን ልብ ብለን ማመን ይኖርብናል። ራሳችንን መመርመር ይገባናል። ታዲያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ ተሰቅሎ ለኛ የሰጠንን ዕፀ መስቀል አይሁዳውያን በቅናት ተነስተው የጌታ ደቀ መዛሙርት የነበሩትን እየገደሉ እያሰሩ እያሰቃዩ ከኖሩ በኋላ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የሚሰራውን ታምር ግን ማቆም አልቻሉም። በዚህን ጊዜ በክፋት ተነሳስተው በአንድነት ይህን መስቀል መቅበር አለብን ብለው መከሩበት። ከዛ ከሁለቱ ወንበዴዎች መስቀል ጋር አድርገው ቀበሩት። ለ300 ዘመናት ቆሻሻ መጣያ አድርጎት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተቀብሮ ቆይቷል። ይህም ተራራ ሆኖ ለዘመናት የነበረ ሲሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእናታችን በቅድስት እሌኒ አማካኝነት በደጉ አባት በክራኮስ መሪነት በቅዱስ ሚካኤል አጋዥነት ምስጢሩ ተገልጾላት የቆስጠንጥኖስ እናት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳ ዕፀ መስቀሉን ፈለገች። ዕለት ዕለት የምትጨነቅበትም ነገር ስለነበረ ታዲያ ተጨንቃም አልቀረችም። እግዚአብሔር ገልጾላት ዳመራ አስደምራ ዕጣን አይዛ በዛ ቦታ ጸሎት አስደርጋ ካህናት አባቶች ጸሎት አድርገው ዳመራው በዛሬው ዕለት መስከረም 16 ቀን ተደምሮ
ተለኩሶ የዕጣኑ ጢስ ወደ ሰማይ ወጥቶ የጌታችን መስቀል ወዳለበት ተራራ ሰግዶ ቦታውን አመልክቷቸው በነገው ዕለት በ17 ቁፋሮ ተጀምሮ በመጋቢት 10 የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተገኝቷል። ደስ ይበላችሁ። ታዲያ ይህ መስቀል ተቀብሮ አልቀረም። ከ10 ዓመታት በኋላም የጌታችን መስቀል ቤተ ክርስቲያን ወይም ቤተ መቅደስ ታንጾለት መስከረም 17 ቀን ምን ሆኗል? ቤቱ ተባርኳል። ከዓመታት በኋላ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የቀኝ እጁ ያረፈበት ግማደ መስቀሉ በአጼ ዳዊት አማካኝነት ወደ አገራችን ለመምጣት ችሏል። አጼ ዘረ ያዕቆብ በመንገድ ላይ ቢሞትም በአጼ ዘረ ያዕቆብ ዕፀ መስቀሉ ወደ አገራችን መጥቶ አገራችን ኢትዮጵያን ሁሉንም ከባረከ በኋላ መስቀልን በመስቀልያ ቦታ አስቀምጥ በሚል በሕያው ቃል አማካኝነት ኢትዮጵያን ሁሉ ባርኮ በግሸን ደብረ ከርቤ የጌታችን ዕፀ መስቀል ተቀምጦ ዛሬም በዛች ቦታ ትልቅ ታምራትን እያደረገ ይገኛል። በእውነት መስቀል ለኛ ምናችን ነው? ኃይላችን ነው። ለኛ መመካችን ነው። ለኛ የዲያብሎስ ድል መንሻችን ነው። ለዚሁ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እኔን የሚወድ ቢኖር ዕለት ዕለት ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ ብሎ የተናገረው በዚህ በወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 24 ማርቆስ 8 34 ሉቃስ 9 23 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል አስበን እሱ የተቀበለውን መከራ ስቃይ አስበን እኛ ደግሞ የዳንበትን ዓለም አንድ የሆነበትን ሰላም የተገኘበትን ፍቅር ያገኘንበትን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የታረቅንበትን ዕፀ መስቀል በአንገታችን ተሸክመን እናከብራለን። የጸጋ ስግደትም እንሰግድለታለን። ይህ ሞኝነት አይደለም። ይህ ሞኝነት ሳይሆን እኛ የዳንበትን ማወቃችን ነው። ሞኝነትማ ይሄ አያስፈልግም ብለው ጌታችን የተሰቀለበትን መስቀል ትተው እሱ ብቻ ማመን ነው ሞኝነትና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ በዚህ መሰረት ለሁላችንም ፈውስ የሆነውን ድል መንሻ የሆነውን ዕፀ መስቀሉን ሰጥቶናል። እኛም ዛሬ መስቀሉን ይዘን ጠላታችን ዲያብሎስን ድል እነሳዋለን። ጌታችን በመስቀሉ ምንን ሰጠን? ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ሰጠን። ጥልን ሁሉ በመስቀሉ ገደለ። ዓለም ሁሉ አንድ ሆነ። ይሄንን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ መስቀል የተገኘበት ቀን ነውና በዚህ ምክንያት ዓለም አቀፋዊ የሆነው መስቀል እናከብራለን። መሰረቱ ይሄ ነው። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነና የከበረ ይሁንልን። ሎላ ፋኖሳቲን አጄሴ ከንጀሉን ዋቀዮ ጎፍታን ከኑ በርሲስ ከኑ ጎርፈተ መቃንሳ ከን ኡልፋቴ ፊ ከን ገለቴፈሜ ኑፍ haa ta'u አሜን።